hiriyaa ni qabda. Hiriyaa shamaraas haa ta'u, hiriyaa dhiiraas haa ta'u, hiriyaa kiyya ka garaa kiyya itti himadhu yookiin ammoo yeroo rakkootti na dhaqqaba yookiin immoo namni kun anaaf amanamaadha waan kamiyyuu yoo wajjin hojjedhe anaaf namni kun amanamaadha jettee nama amantu ni qabda. Dhugaadha. Namni nama hedduu keessa nam tokko ima amana. Garuu namni hundi amanamaa miti. Ati amantus duuba kee guree kasi nyaatutu baay'ata. Maaliif jennaan itti dhufnee agarraa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii? Jira galata rabbii ani nagaa kootii isinirraa badee jira. Namuu biqqi jedhee jira isin dhufee mul'adhee jira. Maaliif jettee naan jechuu dandeettanii? Nu hundi keenyayyuu hiriyaa amannu qabaachuu dandeenya. Namni kun yeroo hundaayyuu na barbaachisa jennee nama uf cinatti ilaallu shamaras ta'e dhiira jechuudha. Nama yeroo rakkootiin na dhaqqaba jennee uf duuba kaa'annee yookiin uf duuba abdan wayii qabaachuu dandeenya. Garuu immoo nama hin abdatina. Rabbii tokkicha abdadhaa. Maaliif jennaan obsaa yookiin obsaa teeknoo namni hin beekne hin jiru. Waan inni keessa jirullee namni hin dhagahin hin jiru. Hiriyaa kiyya wajjin nyaadhe wajjin guddadhe isa jedhetu deebi'ee isa nyaatee haga sammuu isaa dhabuutti isa gahe. Kanarraa barumsa fudhachuu qabdan ijoolleen Oromoo hundi keessanuu jechuudha. Maaliif jennaan namni ati yeroo kamuu na fayyada namni kun na miidhuu hin danda'u jettee abdattu yeroo ati hin yaadinii fi yeroo ati hin eeginitti si miidhuu danda'a. Kanaaf jecha nama kamuu hin abdatin. Wanta hojjettuu fi wanta dalaguu barbaaddu tokko yookiin hojjechuu barbaaddu tokko ufumaa fi ufii kee wajjin hojjedhu. Namni waliin hojjettu nama qaamaan si bira jiraate yeroo sanii wajjin sochootu yoo ta'e malee halaala yookiin fagoodhaan nama amantee wajjin maallaqa kee hin oofatin. Asirratti dhaamsi biraa ka'anii qabu yookiin ammoo ijoolleedhaaf dabarsuu barbaadu dhaamsa birrii teessan biyyatti ergatanii maatiin kiyya akkas naa godha obboleessi kiyya obboleettii jettanii nyaatamtanidha. Kanumaa wal fakkaata waan ta'eef jechuudha. Akkuma isaa kana gaaf tokko sammuu dhabuu dandeettan yeroo hedduu irra deddeebi'ee waa'ee kanarraa hin dubbadha. Haga dandeettanitti maallaqa keessan dhokata keessan kaayadhaa. Harka keessanitti qabadhaa. Namni wayii nuu dalaga jettanii namni hundi hin amanamu. Maatiinis irra hedduun kan nyaatee fixutu jira. Haga ati miidhamtuu fi haga ati ifaajjiisuu itti hin mul'atin isaan birrii ta'e balleessuu danda'an. Kanaaf jenna maal dalaydee akka fidde maal miidhamtee akka fidde si qofatu beeka. Namni biraa beekuu hin danda'u. Waanuma lafa hammaaraan itti fakkaachuu danda'a nama biraa. Gaafa dhabdee immoo sammuu teetira rakkoon geetti. Ufii keetii rakkattee akka itti dalaydee fidde san halkanii guyyaa isoo yaaddu uf dhabuu dandeetta. Ufii keetii uf dhabuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf jennaan namas amantanii maatis hiriyyaas namni hin jiru hiriyyaan hin jiru. Uummata namni ama birrii qofa ta'ee jira. Birrii qofa ta'ee jira. Kanaaf jennaan maallaqa keessan harka keessanii qabadhaa haga dandeettanii. Harka keessanii qabadhaa. Xiqqaattus guddattus wanti harka namaa jirtu ol kennan gakkennan akka Oromoon jettu san wanti harka kee jirtu yeroo rakkoo si dhaqqabdi. Rakkoo itti bahuu dandeetta. Wanta nama harka jirtu immoo ufii keetii kennite ufii keetii kadhatta. Ufii keetii kennite ufii keetii yakkamta. Kanaaf jecha waan harka namaa jiru hin abdatina. Waan keessan harka namaa sin kaayatina. Ijoollee Oromoo. Namni wal bira iyyuu jiraatee waliin hojjetu iyyuu hedduun isaa wal miidhaa deema. Namni addaan fagoo jiru immoo iyyuu waluu yaadatu. Harka geennan birrii san guyyaa harka geettee sanirraa kama isaa si'aati obboleessi kiyya obboleettii tiyyaa hodhu birrii tana naa kaayii jetteetti ergatta. Amma duras viidiyoo wayii dalagee ture beekii hin beektan jedhee yaada yuutuubara beekii show jechuudha. Viidiyoo ijoolleen akkana nyaatamte jechuudha. Yuutuubarri hedduun dhimma kanarraa haasayaa jiran. Warri yuutuubara gurgurtaa qabanis ijoolleen yaada kana nuu dabarsii dhimma kanarratti nuu dabarsi jedhanii itti kennatan. Kanaaf jennaan maallaqa keessan harka keessanitti qabadhaa. Jireenya keessan ufii keessanii oofadhaa. Nama amantanii nama wajjin oofadha jettanii iyyaadinaa yeroo ammaatitti obboleessi siin amanamu obboleettiin siin amanamtu obboleetti
hangafaa takka biyya namaa turtee obboleettii fi quxisuu abbaa manaa qabduu fi abbaa manaa isii irratti birrii ergataa turtee warri isii baadiyyaadhaa bakka neetworkiin hedduu hin dalayne waan ta'eef akkaawuntii obboleettii irra guuchifataa turtee waggaa 9 dalaydee gaafa galtummooyyuu isiinis birrii ofii akkasii dhabde. Ijoollee hedduu sababa sanii immoo deebi'anii mataa ofii dhaban. Sammuun isaanii akka itti hojjetanii fidan hin qaba jedhanii gaafa of harkaa dhaban hedduu nama cinqaa, hedduu nama yaaddessaa, hedduu nama rifachiisa. Rifannoota irraa kaafuu dadhabee achiin maraatu hedduu jira. Kanaaf jennaan ijoollee ta'ennaa maallaqa keessan harka keessanii qabadhaa. Wanti harka kee kana keessa jiru namni harka keetii micciiree harkaa fuudhuu danda'u hin jiru. Wanta harka keetiin fedhii keetiin nama kennite immoo micciirtee harkaa fuudhuu hin dandeettu. Kanaaf jennaan waan qabdan harka keessanii qabadhaa. Waan dalaydan ofii keessanii bira taa'aa dalagadhaa. Amma ijoolleen shamarranii jechuudha biyyatti waan akkasii nu dalagaa yoo jenneen maatiidhaan iyyuu haga nu dalaganii fi haga nu dalayne nutu beeka. Haga yaada kennan nu qajeelanii fi haga yaada ofiitti qajeelanis nutu beeka jechuudha. Kanaaf jennaan maatiin nu hagasii hiriyyaan immoo kabadhee wal barata yookaan wajjin nyaanni wajjin guddanne jettan. Hundaa miti garuu hiriyyaan rakkoo ofii dhiiftee rakkoo teetiif cinqabdullee ni jirti. Karakkoo ofii osoo keessa jirtu rakkoon ta'e yaachiftus nima jirti hiriyyaan gaggaarin. Garuu immoo yeroo ammaatitti hiriyyaan gaggaarin parsantii 100 keessaa parsantii 2-3 hin caaltu. Parsantiin 99-98 hiriyyoota badduudha. Ka gammachuun kee keessa jiraati jira gubu. Ka ol ka'iinsi kee keessa jiraati jira gubu. Ilkaan si wajjin kolfan qofa. Yeroo ati waan gaarii argatte waan akkasii argatte jedhanii gubbaa kanaan si kolfanii keessaan immoo si inaafan hedduu jira. Kanaaf jennaan hiriyyaadha jettanii hunda amantanii itti of hin gatina, itti of hin kennina. Namni hin jiru hiriyyaan hin jiru yaa Rabbii si malee jedhe sirbi wayii akkasani of eeggadhaa. Bakka jirtanitti nagaa na qabaadhaa. Chaayinaala kiyyallee 1,000 naasiin siftanii jirtanii galatooma. Ammas laayikii naaf gochuun yaada keessan naa barreessuu fi sheer naa gochuun na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Inshaallah hanga sagantaa biraatiif walitti deebinutti nagaa keessan naaf turaa. Hunda keessanuu isin jaaladha ilmaan Oromoo qaqqaalii.